jiraata bara kan ta'e waaqayyo uumaan keenya kaleessa kan ture alfaa gara boodas bara amma baraatti kan jiraatu omeegaa duraan kan ture alfaa maqaan waaqayyoodha kan kabajamee fi kan ulfaate nuufaa ta'u kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoo caalchisee guddisee kan nu jaallatu jaalala keenyaaf keessaniif jedhee teessoo isaa kabajaa irraatii gadi bu'ee biyya lafaatti dhufee gidiraa garagaraa argee qaraanii warra oolee dhiiga isaa lolaasee foon isaa muree kan nu fayyisee maqaa waaqa jaalalaatiin maqaa waaqayyootiin nagaa sinan gaafadhaati akkam turtanii akkam yoo nageessanii afaan keenya galataaf gurra keenyas eebbifamaa sagaleesaa akka dhaga'uuf kan carroomse miila keenyallee gara daandii nagaa gara daandii jireenyatti kan nu qajeelchee waaqni abboota keenyaa waaqayyoo maqaan isaa tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u gonfoo itti fabdannaa keenyaa hundee fayyina keenya jalqaba qulqullina keenyaa kan taate giiftiin keenya qulqulleetti nu biroo maaramiin maqaan ishee tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u biyya lafaa gatanii waaqayyoon jaallatanii biyya lafaa jibbanii waaqayyoon duukaa bu'anii ija jenniiwwanii danda'anii dhagaa boraafatanii biteensa arraabbatanii qorumsa biyya lafaa ciminnaaf jabinnaa injifatanii mo'atanii gonfoo fayyinaa gonfoo dhugoominnaa kan gonfatan abbootiin keenya qulqulloonni wareegamtoonni raajoonni duuka bu'oonni toloon hundum isaaniitti akkuma kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii tan kabajamanii fi kan ulfaatanii nuuf haa ta'an. Egaa akka jaalalaa eeyyamaa waaqayyootti kan nama barsiisu waaqayyoo kan dubbatu waaqayyoo anaanis dhaabee isiniin leetise hunduma keenya akka nu barsiisu akka nutti himu jaalalaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyadha kitaaba faarfannaa Daawit faarfannaa 131 yookiin 132 lakkoofsa 8 irraa jecha jiru fudhannee wal faana barannaa jechi isaatillee akka jedha gara boqonnaa keetitti ka'ii atiif taabonni mana qulqullummaa jedha niin afaanadha jecha kana gara boqonnaa keetitti ka'ii atii fi taabonni mana qulqullummaa maqaa jechichaatiin maqaan waaqayyoodha tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kaayyoon barumsa keenyaa kaayyoon lallaba keenyallee maayidhaa jennee gaafa ilaallee haati teenyaa qulqulleessin durbeen maaramiin gara boqonnaatti gara mootummaa waaqayyootti deemuu ishee ol ba'uu ishee kan irraa barruu fi kan irraa hubannuudha. Egaa jecha kana kan dubbate eenyudha jennee gaafa ilaallee laphee waaqayyo jedhamee kan waamamu waaqayyollee lafa tika hoolotaa keessaa lafa gatameef dagatame keessaa kan isa waame kennaawwan guddoo torba isaa laate isaa kenne saba Israa'el irratti isa muudee gaggeessaa saba Israa'el akka ta'u kan ta'eetu muuddame abbaa keenyaa raajaa Daawitidha. Keessumattuu namni kuni raajaan kuni waa'ee haadha keenyaa qulqullee durbee maaramii kitaaba isaatiin raajeera waa'ee gooftaa keenyaa raajeera wanti inni hin dubbanneef wanti inni raanya gonkumaan jiru jechuudha. Kanaaf maarree waan dubbate keessaa raaje keessaa maal jedhee dubbate gara boqonnaa keetitti ka'ii jedheen jechuudha. Eenyudhaan jedhaa atiif taabonni mana qulqullummaa jedhee dubbate. Jalqaba irratti kan ilaallu maayidha boqonnaan jennee gaafa ilaalle boqonnaa jechuun haragalfii jechuudha. Boqonnaa jechuun dhiphinarraa, gidiraarraa, reebicharraa, ari'annaarraa, boo'icharraa tiyan kana fakkaatanirraa boqachuudha. Egaa maarree haati teenyaa qulqulleessin durbeen maaramiin otoo hin dhalatiniin durattu yoo gaafuma gadaamessa haadha ishee Haannaa keessa bultee jirtutti gidiraan garagaraa maatii isheerraa gidiraan garagaraa isheerra ga'aa tureera. Gaafuma gadaamessa haadha ishee keessa jirtu gaafa haati teenya Haannaan durboo maaramii gadaamessa isheetti baattu sanaa booddee isaanillee bara baay'eedhaaf jabana baay'eedhaaf dhala dhabanii rakkachaa waan turaniif seenansaa duubonsaa bal'aadha waan ta'eef san keessa hin seennu. Sanarraa booddee isaanillee gara waaqayyootti wareega yookaan immoo silatii erga dhiyeessaniin booda akkas jedhan maaloo yaa Waaqa jette Haannaan makoo didaaf yookaan guuggeedhaaf dhala kallaatte ani maali uumaan kee dhagaadhaan dhaladhee attamitti gadaamessa koo gogaa nagoota akkamitti mucaa malee na jiraachifta jetteetu gara waaqayyootti boo'icha dhaawaa hin boosse. Sanaa booddee waaqayyollee boo'icha namaa kan dagatu otoo hin ta'ini isatti matanii kan israa dhaban waan hin taaneef Haannaan illee waaqayyo ishee gargaaree
waaqayyo kadhannaa isheedhaaf dhagahee sanaa booddee daa'ima laatiif. Akkas jedhanii isaanillee silatti tasaalan yoo ilma dhiiraa nuu laatte yaa waaqayyo jedhan. Mana keenya keessatti lafa nuuf haa qotu dallaawaa nuuf haa xiru hin jennu. Yoo dulloomnellee nu haa xooru yookaan immoo nu haa sooru hin jennu. Mana keessi haa tajaajilu akkasii goona jedhan. Yoo mucaa durbaa nuu laatte immoo manatti galtee bishaan nuuf haa waraabdu. Qoraan nuuf haa cabsitu hin jennu. Mana qulqullummaa kee keessa galtee bara jireenya ishee guutuu si haa tajaajiltu jenna. Kanaaf kadhannaa keenya nu dhagahi jedhanii gara waaqayyootti kadhatan. Sanaa booddee waaqayyollee mucaa isaanii laate. Gadaamessa haadha keenya Haannaa keessa durboon maaramiin hin bulte. Gaafa gadaamessa haadha ishee keessa durboon maaramiin bultu ajaa'iba garagaraa raawwachuu eegalte. Maaliif? Haadha ajaa'ibaati waan taateef kaa. Haadha kennaa waan taateef kaa. Waaqayyo dursee Sillaaseen dursee otoo isheen hin uumamin laphee waaqayyootti yaadamaa waan turteef abaarsanyii Addaamiif Hewaan irraa waaqayyo bilisa ishee godhee waan isheen uumeef dubaroon maaramiin gaafa gadaamessa haadha ishee Haannaa keessa bultu ajaa'iba garagaraa, hojii garagaraa, dinqii garagaraa raawwachuudha eegalte. Guyyaa gaafa tokko nuun jedha gara adaadaa ishee tokko dhattee fira ishee bira deemtee Haannan maqaan dubartii sanaa Saaminaas jedhama. Sanaa booddee gaafa Haannan harmi ishee jajjabaatu gaafa agartu, gaafa dhala argachuu ishee gaafa argitu firri Haannaan tun Haannatti baga waaqayyo dhala sii laate, baga waaqayyo mucaa sii kenne jettee morma Haannatti maramtee Saaminaas gaafa isheen dhungattu dubartiin tun ija takka hin agartu turte. Gaafa Haannaa dhungattu maal taate? Iji ishee hin banameef hin saaqqameef. Kanadha inni biraa ajaa'ibni Haannaan durboon maaramiin hojjette maal jennee gaafa laalle ammallee gaafa eessumni Haannaadha du'u yookaan immoo fira ishee namni ta'e tokko gaafa inni du'u dhiifama maqaan dubartii sanaa Beersaabee jedhama. Kanadha Saaminaas namicha kanadha Saaminaas kan jedhamu. Namni maqaan isaa Saaminaas jedhamu kun gaafa inni du'ee jirutti sanarraa booddee Haannaan fira ishee kanaaf gaafa isheen mimmaa ishee dhangalaastee boostu akka caarraa akka tasaa ta'ee gaaddidduun ishee dhaqee marra bu'ee reeffa saaxinii nama sanaatirra bu'e. Yookaan namicha awwaallameeru saaxinii rukutu eegalee narraa naabanaa saaxinii jechuu eegalee. Kanaaf gaaddidduun Haannaa maal kaaseera? Du'aa kaaseera. Akkuma qulqullichi Phexros gaaddidduunsa dhukkubsataa fayyisaa ture. Akkuma huccuun Phaawulos dhukkubsataa fayyisaa ture. Akkuma uleen Museen galaana Eertiraa hiraa ture. Gaaddidduun haadha keenyaa qulqulleetti Haannaa nama du'e kana du'aa kaasteerti. Kanaaf ajaa'iba kana kan raawwattu eenyudha? Gadaamessa Haannaa keessa teessee haadha keenya durboo maaramiidha. Yoo kana warroonni ayyaanota argan warroota inaaftota warra ta'an hojii gaarii warra hin jaallanne hojii badaa malee karaa qajeelummaa deemuun kan isaaniif hin taane karaa badaarra malee sanaa booddee ija isaanii kaasanii Haannaa ilaaluu eegalan. Maal jedhanii yaadan seetan dubartittiin tun ammaan immaa duraan ajaa'iba akkanaan dalagdu erga garaatti baachuu eegaltirraa waan akkanaa kana dalaguu eegalte kana ammaarree nuu dhumachaa jira. Salphachaa jirra miti. Ammaanu gadaamessa haadha ishee keessa taa'ee ajaa'iba kana kan raawwatu ilma dhiiras isaan kan dhalatu kan raawwatu gaafa dhalate ammaa akkam nu haa godhu ree? Attam taane biyya kana keessa jiraanna ree? Kanaaf dafnee maal haa goonu? Haa ajjeefnu jedhan. Kanaaf ilaalaa gidiraan haadha kan dubaroo maaramii dhalatte otoo hin ta'ini otoo hin dhalatiniin duratti gadaamessuma haadha ishee Haannaa keessa taate jibbamaa turte, aari'amaa turte, reebbamaa turte. Sanaa booddee abbaa faati ishee Haannaa Iyyaaqeem qabatanii gara tulluu Libaanoositti hin baqatan. Dubaroo maaramiin haalli dhalannaa ishee akkamitti ennee gaafa ilaalle gidiraadhaan kan guutamedha. Dhiphinaan kan guutamedha. Jireenyi qulqulloota akkanadha. Biyyi lafaan kun isaanitti hin tolu. Biyyi lafaan kun isaaniin ni jibbaa. Biyyi lafaan kun isaaniin ni reebaa. Biyyi lafaan kun akka isaan hin jiraanne barbaadu. Biyyi lafaan kun isaan akka maqaa waaqayyoo hin waamne, waaqa akka isaan hin galateeffanne, hojii waaqayyoo, dinqii waaqayyoo akka hin dubbanne barbaadde biyyi lafaa qulqullootan hin jaallattu. Kanaaf maal qaburee qulqulloonni jennee gaafa ilaalle gidiraa garagaraa qabu. Biyyi lafaan kun isaaniif biyya isaaniitii miti jechuudha. Biyyatti qoraman, biyyatti jibbaman, biyyatti reebbamanidha. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin durboon maaramiin tulluu Libaanos gaara Libaanos irratti ni dhalatti jechuudha. Gaafa dhalattullee qormaatan kan makameedha jechuudha. Haalli dhaloota isheetillee gaafa ilaalle dhiphinaan kan guutamedha. Kanaaf boqonnaa barbaachisaa kan jenne kanarraa kaaniti.
ammallee gaafa tulluu kanarratti dhalattu haati keenya waqtiin isaa waqtii qorraa ture. Gaafa tulluu kanarratti dhalattu maatiin ishee qabatanii waan baqataniif wanti nyaatamu waan hin jirreef dubartoonni naannoo sanaa namoonni gaarii warri ta'an mana isaaniitii qixxaa mana isaaniitii akaayii midhaan akkanaa kana geessati haadha teenya dubaroo haadha teenya Haannaa kan ishee gaafachaa turan. Egaa dubaroon Maaramiin haala kanaan dhalattee erga dhalattee booddee gaafa waggaa 3 gaafa isheen guuttu abbaan isheetii fi haati ishee qulqulleettiin Haannaa qulqulluun Iyyaaqeeb mucaan kun mucaa silatee mucaa wareegan argame waan ta'eef kanaaf nu bira taa'uun qabaattu eessaa galchinu maleedhanii mana qulqullummaa keessa galuu qabaatti jedhan. Kitaabni illee silatiin tasaaliyyoo tasaaltammoo maaliin godhini hin hambisin jedha jechuudha. Kanaaf isaan illee Waaqayyootti himatanii Waaqayyoon kadhatanii irraa argataniira waan ta'eef qulqulleettii haadha teenyaa durboo Maaramii qabanii gara mana qulqullummaatti galchan. Gaafa guyyaa kamii gaafa muddee bultii 3 jechuudha. Egaa gaafa muddee 3 erga mana qulqullummaa galtee booddee ammallee yoo sana lubni mana qulqullummaa keessa ture abbaa keenya luba Zakkaariyaas ture. Akkas jedhee yaadi abbaan kun maalaa godhu mucaa kana daa'imadha. Kanaaf mucaa waggaa 3 kana qabadhee mana qulqullummaa keessa akkam godheetan guddisa. Maalan godha jedhee gaafa dhiphatu maal nyaatti maal sooratte jedhee otoo dhiphatanuu otoo waan godhanuu wallaalanuu ergamaan Waaqayyoodha samiidha garam dhufee gara isaaniitti dhufee. Egaa ergamaan Waaqayyoo gara isaaniitti gaafa dhufu lubni Zakkaariyaas ergamaan Waaqayyoon kun anaan waan itti mu'eedha anatti waa saasuu jedhee gara deeme gara ergamaa qulqulluu faan dhee. Gaafa gara ergamaatti deemu ergamichi kun gara markaa deeme ol gara samiitti harkaa deebi'e. Lammaffaa ammallee gadi dhufe gaafa inni dhufu ammas haati teenya qulqulleettiin Haannaan tariitii ergamaan kun waasitti muudhaa dhufinnaa miidiim ittiin jedhu lubni Zakkaariyaas isheen leetti dhagnaa ergamaan Waaqayyo jalaatti ol deeme. Sadaffaa irratti abbaan qulqulluun Iyyaaqeeb gara dhaqe innillee dhagnaan ergamaan Waaqayyo ol gara samiitti harkaa deeme. Dhumarratti meetariin hundi keenya yaalleerra ergamaan Waaqayyoon kun maaliif naannawaa keenya marsaa tariitii mucayyoo xinnoo tanaaf dhufinnaa laata jedhee gaafa isheedhaan deemetteen jedhan ergamaan Waaqayyoodha qulqullichi Faanu'eel kochoo isaa lamaan diriirsee sanarraan booda hibistii samii irratti bilchaate dhugaatii samii irratti qophaa'ee qabee haadhateen qulqulleettii durboo Maaramii ni obaase. Kanaaf abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos akkas jedha durboo Maaramii gaafa galateeffatu yaa durboo jedhaan ati barkan nyaatte nyaata lafaa irraa kanaa miti ati kan nyaatte nyaata samii irratti bilchaate nyaatte malee yaa durboo kanatti dhugde dhugaatii lafaa otoo hin ta'in dhugaatii samii irraa waraabame dhugde malee jechaatu abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos kitaaba qiddaasee Maaramii irratti haadha durboo Maaramii hin galateeffata. Otoo isaan dhiphatanuu Waaqayyo immoo dhiphoo isaanii kanaaf deebii isaanii laate. Kanaaf ergamaan Waaqayyoodhaa qulqullicha Faanu'eel waggaa 12 guutuma qulqullummaa keessa taa'ee durboo Maaramiidhaaf samiidhaa nyaata fidaa samiidhaatii dhugaatii fidaa haadha keenya haala kanaan kunuunsaa ture. Egaa maarree haati keenya ammallee gaafa waggaa 15 guuttu ammallee qormaanni biraa ammallee gidiraan biraa haadha keenyarra hin ga'e. Kanaaf umriin haadha keenya guutuunsaa qormaatan kan darbeedha kan jenne kanaafi. Kanaaf ammas gaafa waggaa 15 guuttu warroonni Ayhuudotaadha namoonni naannawa sana jiran akkas jedhanii gaafii kaasan. Kanaaf mucayyoo mana qulqullummaa kana keessa galtuun umriin ishee waggaa 15 guuteera. Kanaaf dubartoonni immoo gaafa umriin isaanii waggaa 15 ta'u amalummaan dubartoota isaan irratti mul'ata. Kanaaf dafaa ariifana atamtamaan dubartittii tana mucayyoo tana mana qulqullummaa keessaa nu baasaa. Mana qulqullummaa keenya maal nu harkaa gooti nu harkaa xureessiti jedhanii haadha keenya dubaroo Maaramii irratti ka'an. Durbeen Maaramiin garuu haadha xuraa'ummaa qabdu ta'uu ta'in dursee Waaqayyo kan ishee qulqulleesse uumedha. Kanaaf akkas jedha abbaan keenya qulqullichi Yaareed abbaan kan si filate ilmi kan si keessa bulee hafuurri qulqulluun immoo kan si golgedha jedha. Abbaan kan si filate jechuunsaa jalqaba otoo samii lafti kun hin uumamin Waaqayyo haadha keenya dubaroo Maaramii filateera. Maadhaaf filate jennee gaafa laalle abbaa keenyaaf haadha keenya Hewaan warra sagalee Waaqayyoo darbanii warra abboomii Waaqayyoo cehanii muka hin nyaatinaa jedhame sana nyaatanii warra Waaqayyoo irraa adda ba'an warra jannata keessaa fo'aman sana Waaqayyo gara jannata isaan deebisuudhaaf dursee durboo Maaramii maal godheera ishee filateera jechuudha. Abbaan kan si jaallate jedhe jechuudha. Kanaaf ammas akka jira kitaabuma qiddaasee kanarratti gaafa laalli Waaqayyo samiirraa taa'ee
gara biyya lafaa ni ilaale jedha. Kaabaaf kibba bahaaf lixaa ni ilaale ni daawwate ni urgeeffate kan akka kee qulqullummaan qabu kan akka kee gonkumaan arganne sanaa booddee ilma isaa jar tokkicha gara keetti ergedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos illee hojjaa gabaabaa irree dhiphaatiin maal ta'e gadaamessa haadha keenya dubaroo maaramii keessa murtaa'e bule. Dabalataan ammallee afur qulqulluun immoo kan si golboobe yookaan immoo kan si haguugedha qulqullichi jaariidha. Waaqummaan abiddummaan waaqayyoodha akkas hin gubneef waaqayyo amalummaatiin abiddadha waan ta'eef kanaaf abiddummaan isaan kun akkas hin gubne afur qulqulluun si golgeera si haguugeera jedha. Kanaaf dubaroon maaramiin xuraa'ummaarraa bilisadha waan taateef isaan immoo isa kana waan hin beekneef haadha keenya irratti ka'aa turan qorumsa baay'isaa turan. Sanarraa booddee ammallee durbeen maaramiin qorumsi kun gaafa ishee irra ga'u abbaa keenya Yoosefitti waaqayyo mul'ate akkasitti jedhe yaa Yoosef jedheen yaa Yoosefis sodaatanii yaa Yoosef maaram qabachuudhaaf sodaatin illee jedhan duubatti hin deebi'anii. Kanaaf dubartittii tana lubni Zakkaariyaas illee baay'ee gaafa ni dhiphachaa turetti waaqayyo maal jedhetti mul'ate luba Zakkaariyaasitti yaa Zakkaariyaas hin dhiphatin jedheen waaqayyo. Kanaaf guyyaa sanbata guddaatti gaafa sirna qiddaasee gaggeessitanii ulee maanguddoota gara sirna qiddaasatti dhufan walitti qabeetii sanarraa booddee ulee isaanii kana kadhannaa gaggeessaa bulittiin jedhe. Yoosef Zakkaariyaas illee ulee kanarratti gaafa inni kadhannaa gaggeessu uleewwan sana keessa uleen takka lalistee miidhagdee bareeddee firii buuset argamte. Ammallee ulee kanarratti barreeffamni akkas jedhu barreeffamee mul'ate yaa Yoosef maaram fudhachuudhaaf hin sodaatin barreeffamni jedhamu maal ta'e mul'ate achirratti ni barreeffame. Dabalataan ammallee dubaroon maaramiin eenyuudhaaf kennamte Yoosefiidhaaf kennamte. Kanaaf faarfannaa Daawit irratti maal jennere gara boqonnaa keessatti ka'ii jenne mitire. Kanaaf dubaroon maaramii Yoosefiif ni kennamte jechuudha. Ammallee erga Yoosefiif kennamte booddee Yoosef illee dubaroo maaramii qabate otoon sodaatin haadha tana qabate durboo tana qabate jiraachuu eegale. Otoo ammallee haaluma kanaan jiraatanu ammas dubaroon maaramiin misraacha erga qulqulluu Gabri'eelin dhageesse naa akka jecha keetii naaf haa ta'u naaf haa raawwatamu erga jettee booddee battaluma sanatti ilmi waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadaamessa haadha keenya keessa erga bulee booddee dubaroon maaramiin gadaamessa isheetti gooftaa yoo baachuu eegaltu namoonni dubaroo maaramii ilaaluu eegalan Yoosefin ilaaluu eegalan Yoosef illee of ilaaluu eegale yookaan akkas jedhe Yoosef rifate. Icciitiin kun maal akka ta'e waan hin beekneef akkamitti akka isheen ulfoofte waan hin beekneef Yoosef illee dhoksaatti dubaroo maaramii dhiisee baqachuudhaaf dhiyeessuudhaaf hin barbaade. Ammallee kun haadha keenya dubaroo maaramiif qormaata guddaadha. Eegarri ammallee ergamaan waaqayyo Yoosefitti mul'ate yaa Yoosef isheen tun barkan isheen ulfoofte qulqulluun ulfoofte kanaaf maaramii qabachuudhaaf maaramii wajjin jiraachuudhaaf maaramii qabatte adeemuudhaaf yaa Yoosef sodaatin jedheen ergamaan waaqayyo Yoosef isa sodaachaa ture kana ergamaan waaqayyo ni tasgabbeesse. Ammallee haati keenya dubaroon maaramiin gadaamessa ishee erga gooftaa baatte booddee gaafa gooftaa keenya deessu ammallee kan isheen deesse Beetelihemii mooraa loonii keessatti ture jechuudha. Yeroo qorraa ture waqtii qorraa ture ammallee jireenyi haadha keenya qormaatan kan marfamedha. Sanarraa booddee ammallee erga gooftaan dhalate warroonni biyya sanaadha keessumattuu mootii biyya Israa'el kan ta'e mootichi Heroodis jedhamu mootichi dhalateera gaafa jedhu kana gaafa ni dhaga'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf gaafa barbaadu haati dubaroo maaramiin qabattee gara gammoojjii biyya Gibxiitti godaanteerti. Kanaaf walumaa galatti jireenya haadha keenya dubaroo maaramii gaafa laalle boo'ichaan kan marfamedha. Gaddaan kan marfamedha. Biyyi lafaan kun haadha keenya dubaroo maaramiitti kan tolee miti. Takkaan ishee biyya Misiriitti buuteerti godaanteerti. Carrachi gammoojjii biyya Gibxiidhaa miila ishee adooseera. Aduun gubbaadhaa ishee rukuteera. Gaafa mucaan ishee qabamullee hamma qaraaniyooti baattee fannoo jala dhaabbattee boosseerti imimmaa ishee dhangalaafteerti. Egaa haala kanaan haati keenya dubaroo maaramiin bara jireenya ishee guutuu hojii gaarii dalagaa qoromsa keessa darbaa gidira hedduu fudhachaa erga raawwattee booddee gaafa umriin ishee waggaa 64 ta'u mucaan ishee jaallatamaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara haadha isaatti dhaqee yaa haadha koo simboqachiisaa isheedhaan jedhe. Maalan si godhaa simboqachiisaa biyya lafaa kanarraa si fudhachuun barbaada
Kanaaf immoo boqonnaan kee duutu malee hin ta'u waan ta'eef kanaaf du'uun dirqamadha yaa haadha koo ittiin jedhe gooftaan keenya. Yoo kana maarree haati kee baroon maaramii lakki yaa mucaa koo anaaf akkamitti duuti naaf ta'a akkamittan du'uun na barbaachisa jennaan ati duutu malee lubbuuwwan si'oolii keessa jiran yaa haadha koo achi keessaa ba'uudha hin danda'an gaafa jedhuun gooftaan keenya akkas ta'e taanan immaa yaa ilma koo si'a tokko miti si'a baay'eedhaayyuu nan du'a jetteeni haati kee dubree maaramiin gaafa amajjii bultii 21dha foon ishee lubbuu isheetirraa adda ba'e. Yoo kana maalree duuka boonni gooftaa keenyadha foon haadha kee baroo maaramii kafananii kadhannaa irratti gaggeessanii sanarraa booddee gara iddoo maqaan ishee Geeta Samaanni jedhamtutti awwaaluudhaaf saanduqa sana yookaan immoo saaxina sana baatanii innaa isaan deemanii warroonni Ayhuudotaa boqachuu haadha keenyaa dhagaanii akka jedhan irratti ka'an. Egaa maarree ammas kunooti haati gooftaa Yesuus Kiristoos duuteerti. Egaa maarree duuka boonni gooftaadhaa yeroo baay'ee nu jeequ magaalaa kana nu raasaa jiru gooftaan du'aa keedhanii dubbata akkuma kana kaa dubartiin tunillee yoo du'aa kaate hin lallabu hin barsiisu waan ta'eef kanaaf dafnee foon ishee kana reenfa ishee kana maal haa goonu haa gubnu jedhan akka isheen du'aa hin kaane akka duuka bu'oonni immoo kaatedhan akka isaan hin lallabne lafa awwaala isheetti immoo ajaa'iba garaagaraa akka isheen hin dalagne akka isheen hin raawwanne jedhanii warroonni Ayhuudotaa bultoo hafuura hamaa warri ta'an kun hojii gaariidhaaf diina warri ta'an kun haadha keenya dubaroo maaramii reenfa ishee gubuudhaaf hin barbaadan. Har'allee bar haftee Ayhuudotaa warri ta'an kabajni haadha kee dubaroo maaramii akka hin dubbatamne haadhummaan ishee akka hin labsamne maqaan ishee akka hin dubbatamne warri haftee Ayhuudotaa warri ta'an har'allee tokko lamaa miti baay'ee isaaniitu jiru. Diina haadha keenyaa warri ta'an maqaa ishee waggaa waamamu kan isaan hin gubu ni jiru jechuudha. Egaa haala kanaan qabanii gaafa adeeman namni maqaansaa Tawfaaniyaa jedhamu reenfa haadha keenya sana dhaqee harka isaatiin qabuudhaa gaafa barbaadu ergamaan Waaqayyoodha. Qulqullichi Mikaa'el seefisaa luqqifateet ergamaa kanarra harka isaa achumatti qurutti irraa godhe jechuudha. Akkuma dubartoonni shunkurtii muran harki isaa lama marratti rarra'ee jechuudha. Algaa kanarratti rarra'ee jechuudha. Egaa har'as of eeguu qabaatu. Jecha hamaa haadha dubaroo maaramii irratti warri dubbatan. Akkuma Tawfaaniyaan harki isaa murame warri sunillee dheekkamsa Waaqayyootiin muramuu danda'u. Akkuma Tawfaaniyaan harki isaa irratti rarra'ee isaanillee jireenya isaaniitti irraa rarra'anii hafu jechuudha. Kanarraa Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaan haa eegu.